Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii biiftuu Oromoo oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna. Oduulee baay'ee gammachiisoo ta'an kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabannee jirra. Akkasumas oduu dinqisiisollee qabna. Nu wajjin tura. Oduun jalqabaa ijaarsa sirnaa maqaa jedhuun guutuu biyyattii keessatti barsiisan walgahii waamamuun dhagahamee jira. Gara kaaniin immoo qawwee bitaa jechuudhaan parsantii 10 akka mindaa isaaniitirraa muran ajajni darbulleen dhagahamee jira. Guutuu oduu kana isiniin ga'a. Oduun itti aanu kun oduu dinqisiisoodha. Aanaa Habroo bulchiinsa magaalaa Galamsootti dargaggeessi tokko konkolaataa ammayyaa miila 4 uumuun itti badhaafamee jira. Beekamtis itti argatee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu kunis oduu dinqisiisoodha. Qorattoonni hawaa baatii dhufu keessa pilaanetoonni 7 tarree galanii mul'atuuf akka deeman ibsanii jiru. Taateen kun akkamitti ta'uuf akka deemu dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa raawwachuun injifannoo gurguddaa argatu beeksisee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu kanaa fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Piippiin ijaarsa sirnaa jechuun guutuu biyyaa keessatti burjaajii uumuudhaaf sochii hamaa jalqabdee jirti. Piippiin qaama barate akkaan sodaadda. Hin barbaaddus yookaan ofitti kaleessus hin feetus ajandaa garaagaraa itti laatuun burjaajessuu fi hiraarsuu hojii godhattee jirti. Qaama barate irratti hiraarsa fi burjaajii hojii taasifatuun kan sochootu yookaan kan raawwattu qaamni barate yoo boqate natti fincila jechuudhaan kan sodaattu waan ta'eef kanumaan wal qabatee tibba kana barsiisota guutuu biyyattii keessatti ajandaa burjaajii fi akkasumas hiraarsaa itti laatuun burjaajessuuf walgahii waamtee jirti. Barsiisaa qaala'insi jireenya dhoggee jireenyaan waddaa jiru yeroo garaagaraatti sababa garaagaraa uumuudhaan mindaa isaa irraa muruun hiraarsaa turan ammas parsantii 10 qawwee isinii binna jechuudhaan murtee akka itti ka'an mindaa isaanii akka muran ajajni dabaruun dhagahamee jira. Kan ammaa kan gootu diinagdee kufe waan utubduun dhabuu irraa kan ka'e waan qabattee gadi dhiiftu wallaaluudhaan barsiisaa jireenyi isaatu isa waddaa jiru mindaa isaa fedhii isaatiin ala parsantii 10 itti murteessuun akka of jibbu taasisaa jiru. Gara biraatiin immoo barsiisaan misooma biyyaati irratti kan hirmaatu malee kan waraana biyyattii keessatti deemaa jiru irratti hirmaatu miti jechuudhaan barsiisonni kallattii garaagaraatti yaada isaanii kaasaa jiru. Kanaan wal qabatee nutuu maatii keenya waan horannuun dhabnee jirra. Qawwee waraanaaf bituun nurraa waan eeggamuu miti jechuudhaan dhimmi meeshaa waraanaa bituu kan barsiisaa hin ilaallanne akka ta'e barsiisan tokko keessan nu himanii jiru. Oduun itti aanu kun oduu akka nama gammachiisu oduu kalaqa dhaloota haaraati. Aanaa Habroo bulchiinsa magaalaa Galamsootti dargaggeessi tokko konkolaataa ammayyaa miila 4 ka akkaan saffisa qabdu kalaquudhaan itti badhaafamee jira. Amajjii 25,2025 aanaa Habroo bulchiinsa magaalaa Galamsootti dargaggeessi kalaqa garaagaraatiin beekamu tokko konkolaataa ammayyaa miila 4 kalaqee maqaa ishillee baashikaar jechuudhaan moggaase. Beekamtii akkasumas badhaasa birrii 500,000 fi 43,000 itti argatee jira. Yoo itti xiqqaate malee ittiin guddatu. Sababni isaas yeroo biyyattiin barnootaaf xiyyeeffannoo kennuu dhiifte kanatti hojii kana kalaquun waan addaati. Osoo barnoota deeggaramee hoo maal kalaqa jennee tilmaamuun waan nama dhibuun. Gabaabamatti waan kanaa olii kalaquu